Itoophiyaan ka'umsa qaroomina durii fakkeenya bilisummaa uummattoota gurraachaa dachee abdii dhaloota eegeree biyya gootummaan leellifamtu ciminaa fi cichoomina ilmaanshiin eegamtee fakkeenya bilisummaa Afrikaa taatedha. Gootummaanis mallattoo cichoomina ilmaansheen argamedha. ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። Itoophiyaan biyya guddoodha. Qixa bal'ina lafaa seenaa fi qabeenya ishiitiin of eegdee dhalootatti dabarsuu ishii mirkaneessuun barbaachisaadha. መሸጋገር መቻሏን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። Humnoota keessaa fi alaa qolachuun wareegama ilmaanshii kanfalaniin birmadummaa tikfachaa har'a geessee biyya jabduu injifannoon of hin dagannee fi qormaataan hin raafamne ijaaraniiru. Uummanni keenya lafarratti utubamee jira. Kan kaleessa Haayilee Fidaanfaan ijaaramuu jechaa turan sun, qabsaa'onni keenya ijaaramuu jechaa turan sun qabatamaatti gochaa qabatamaadhaan lafarratti ijaaramee utubamee jira. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoon hundumtuu waliin ta'e keessatti gamtaadhaan fedhii walootiif kan keessatti qabsaa argate. Nuuf Oromummaa keenya Itoophiyaummaa keenya Oromummaan keenya kanuma. Adawaa gootonni Oromoo hundumtuu baandummaadhaanii miti. Gootummaadhaan fuulduratti kufaniiru. Abbaa amantaadhaa hanga gaggeessitootaatti. Gaggeessitoota hanga loltuutti. Loltuurraa hanga qabeenya qabnutti. Kun hundumtuu irratti hirmaateera. Kanaan injifannoo kun dhufe. Abdiisaa Agaan addunyaa hundaaf kan agarsiise gootummaa guddaa. Abdiisaa Agaa qabee faranjiin lafa qottee balaa sallaqaa lolee jaagamaan diina qalee hingabayyoo ilma gurbuu baafta goorgis dinagdee gabra maariyaam gaarii baqqalaa ilma wayyaa hingootota gaafa roorroo siniin qajeelte faarroo. Tokkummaa wabii cichoominaa taasifachuun biyya hundaaf taatu hundarraa ijaaruun qormaata adeemsa keessatti mudatan ce'uun injifannoowwan argaman cichoominaan tiksachuun hojiiwwan fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hedduun hojjetamaniiru. Dhaabbilee nageenyaa fi tasgabbii biyyattii eeganii fi uummata tajaajilan hidhannoo teekinooloojiin tumsame nageenya lammiilee fi birmadummaa biyyaa utuban ijaaruun danda'ameera. ፈተና ውስጥ የምንቆም ሳይሆን ፈተናን ችግርን ተቋቁመን qormaata keessatti kan dhaabbannu osoo hin taane qormaata rakkoo dandamannee kan ceenu ta'uu keenya haala qabatamaa jiru ilaaluu dandeenya. Ministeerri ittisaa yoo fudhanne qormaataalee hedduun shakkii tokko malee kanan dubbadhu ministeerri ittisa biyyaa har'a jiru Itoophiyummaa isaatiin cimina keessoo isaatiin ijaarsa dhaabbattummaatiin waggoottan gurmaa'insaa 30 darban Itoophiyaan loltuu qabduun baay'ee caalmaa qaba. Amma loltuu uumaa jirra. Nagaa kennuu kan beeku, kan biyya jaalatu, alaabaa kan kabaju, alaabaaf loltuu wareegamu uumaa jirra. Qormaataalee tokkoon tokkoon nuquunnaman keessatti fooyya'insa cimaa uumuuf carraa arganneerra. ከለውጡ በፊት የአየር ኃይል የውጊያ መሰረተ ልማቶች humni qilleensaa Itoophiyaa jijjiiraman dura ijaarsa misoomawwan bu'uuraa waraana qilleensarraaf barbaachisan hin guuttanne ture. Kana bu'uurarraa furuuf misoomawwan bu'uuraa kan waraanaa hedduun yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaa fi saffisaan ijaaramaniiru. Yeroo ammaa kana humni qilleensaa Itoophiyaa teeknooloojii ammayyaa fi meeshaa waraanaa ammayyaan kan ga'oome yoo ta'u sadarkaa biyyoota Afriikaaf illee gaachana ta'uu irra ga'eera. biyya badhaatee fi gama hundaan ijaaramte dhaloota itti aanuuf dabarsuuf aarsaa barbaachisu kanfalaa egeree bu'uura cimaa qabu kaa'ameera kaa'amaas jira. አሁን ኢትዮጵያ ስጋት Itoophiyaan yeroo ammaa sodaa hin qabdu. Ijoollee sammuu qaban qabdi. Raayyaa ittisaa goota ta'e qabdi. ወታደሮች አሏት። Gootummaa kaleessa abbootii keenyarraa dhaalle
kutannoof cichoomina qabuun dhaloota egeree rakkoof hin jilbeeffanne uumuun ergama dachaa dhaloota kanaati. ኢትዮጵያ ጸንታለች፣ Itoophiyaan cimtuudha. ጸንታም ትኖራለች። Cimtees ni jiraatti. ኢትዮጵያ Itoophiyaan ni badhaati. ትበለጽጋለች። Itoophiyaan obboleewwan ishee ኢትዮጵያ Afrikaa biroo ለአፍሪካ hundaaf ወንድሞቿ ሁሉ kan ittiin boonan ኩራት taati. ትሆናለች። Itoophiyaanonni ኢትዮጵያውያን waloomaan ለሰላምና waloof ለልማት hojjetu. ለአብሮነት አብረን ልንሰራ ይገባል። Nageenya saayibarii biyyaalessaa mirkaneessuu fi amansiisaa taasisuun gama birmadummaa dijitaalaan taasifames ciminaa fi cichoominaan hojjetameen haleellaa fi yakka saayibariin hojjetamu qolachuun milkaa'ina damee kanaan argamedha. Humna raawwachiistummaa damee kanaas bu'uura amansiisaa irratti ijaaruun nageenya saayibarii bu'uuraan jijjiiruunis danda'ameera. Beekumsaa fi abbummaa teekinooloojii biyyaalessaa caalmaatti mirkaneessuun raayyaa dijitaalaa dhaloota boruu ijaaruuf hundumtuu ga'ee isaa ba'uu qabaan dhaamsa qophii keenyaati.